إذا مجا إشي ملا إشي نلا جراتي أنا كوس مالي جراتون تندو أكبر تنفاشي كيا يني فكر مامي ودي سنجد أجو أما مالتي همار كي أركا ساكي ستسيقل فتوت سنة بود اندا وان بربا درغتين بالبلان كاسو غافس مرة بيزد أنا تنتول مالك دولتي ترتاي بودن سي دول مازري برنجل فازري برنجل وجه كيسان تور مكناتا أجو مرة دمرت بك قويا أتدك سنة راقبدي لما تمو قوياتي من لقت كد كنت سنة راقلي بيزي وقتشو إيقالي إسا كاليسو في ساتي سبربادو أرموسي تو سبرباد خليه في ساتي بربادي سي دول أرموسي تو بربادي دول malee wanna biraatti iyyuu miti be inni maallaqa barbaada amma dhiirri tokko dubartii kudhan maallaqa bichaa miti baay'ee wayi maallaqa bichaa miti roobal wanta biraallee hin barbaaddi jarri damoozuma keessanuu dhugaa hin himina damoozuma keessanuu yoo kuma kan nyaattu 500 nyaadha jedhi himi abbaa warraa kan kee biyyaa qabaatti abbaa ijoollee yoo biyyaa qabaatti maal abbaasan na gaafatan mina gabboo sila damooza kiyyaa mina gabboo ati kan kee beeki wallahi meeqatu himaa jira kunoo meeqatu abbaa warraa ijoollee la sadii afur illee biyyaa qabaatte ni min damooza kiyya na gaafatee naan attumatti kech bilook maal abbaasaatti sagalcha waan damooza kiyya seenaa lubbuu singilii qoy ati singilii gay singiliidha singiliin dubbatin singilii miti lakki fiqiranyaan hin qabaan warra heerume hin jiraarranu warri heerume inki jibdi seenaan qoy seenaa mee qabdi uffadha wallahi fiqiranyaan hin qabaan an takabbare jechuudha of kabbaree na waliin jiraata ta'uu daannaa jalallee jira dhaggeeffachaa jira bilookitti na qabu cinqii keessa hin danda'u meeqa qabda jettaa dhibba soon qabaadhe minaa gabbaa anila otuman dhibba tokko jana jane alattiin ba'u waliin arguun akkas bunnaa shayee jedhanii jala ina ejju jalan kaadhu hin kadhadhu birrii koon ergu itti viidiyoon dawwal sina siraata kiyya qabee of kabajee na waliin jiraata as mana taa'ee naan taane taanaan bilookitti naqee biraa guuta wanni maallaqa sitti kennan jiru biyya arabaa keessa dalagee wanti waan biraan garaa nyaatu waan ittiin kafalle waan ta'eefati itti kafalanii amma garaa nyaatawanii garaan dhukkuba aarsanatti kaffalee na fuudhuu danda'a malee anatu aarsatti kaffalee fuudhame donqooro nama gamasiinillee gamanaanillee baanaan shamarran keenya wanta isaanidhaa maalidha damooza keessa hin himina damooza keessa hin himina abbaa warraa kan keetitti ijoollee sadii warraa qabaatte waan daa'immaniif ta'u bichaa ergi achi daa'imman tante shaanaa nyaattii ni xibsii gaabbasata biraa fidee biyyatti jechuudha uf eeggannoo godha daa'imman tante goommana nyaataa inni daa'imman tante qixxaa gogaa nyaatti maal godha shamarra keenya tokko inni xibsii gaabbasata biraa fida ana dhageeffadhu abdii dhageeffadhu waan aarsa keessa waan guba keessaa boo waan cincisa keessa maali beektan shamara singilii tanaallee miti haadhuma ilmoo biyyaa baatu tanan na guba warabbal kaaba jechuudha wanti aan akka malee coggaarraa natti argite haadha ijoollee ta biyyaa baatu tan na aarsa saaboo qooy inni biyya taa'ee maal abbaa isii dalaguuf ilmaan ta'isaati way bichaa ofiitti hin qabdu maal abbaa isii biyyaa baati qoy isa bichaa taate ati inni ka biyyaa baatuun 500 ishiin ka biyyaa baatuun birrii 40 yookiin 100 garaagarummaan kana si galee isallee dhiisaa erga fuudhee biyya arabaa ishee ergee ka'ee booda koo hin jiraatu nagaan birrii ishiin asitti ergitu sanaan mana ijaaraniiti biraa irratti fuudhee dhalchee ishee goggaa lama taa'ee tassee eegaadhaan yookaan immoo birrii ishii sanaan dubartii takka ishee gadaayii jedha inni achitti ishiin asitti iddoo arabaa dhiqxee jiraatte jechuudha. Kaan keessan shamarra keeyyan kaan akkamitti shawwadaman oo tokko jaarsa kiyyaan shawwaduu jetti abbaa ijoollee kiyyaati jetti oo tokko immoo isa maana walirra qabna maanan godhu nikaa walitti qabna jetti nikaa waraqata gaas waraqanni cituu ni danda'a abbaa fedhe otoo qabdu sirratti fuudhuu danda'a nikaan akka waraqataa kanaatti tarsa'uu danda'a waan addaati miti nikaan irraa qabanan ganu abbaa ijoollee kiyyaati abbaa ijoolleetu waan meeqan sirratti fatanaa ergan qormaata sana eegale waan meeqan dhaga'ee argan. Maaliif beektaa seenaa maaliif jedha maaliif naguma beektaa kaamma haadha ilmoo kun biyyaa ba'u rakkinna jireenya warri koomentii waan jedheefi rakkinni jireenya akkuma jirutti yaa ilmaan namaa nageeffadha. Inni biyya namaa hin ergaa ilmoolee 3-4 irraa qaba biyya namaa ergee hin turti biyya namaa waggaa 6-7 10 fa'aa teettee mana bitti mana kafaa jedhee kana magaalaa walakkatti ijaartiif you know say guys achi booda maal godha beektanii barriin hin galfamne maskootiin hin tolfamne maali jedhee ammallee waggaa 5 dabalsiise birri waggaa 5 san maaliin godha beektanii inni maskootiin ittiin galchu tokko hin jiru tabiraatiin galchaa jechuudha tabiraatiin fuudha keetiin kee bilaa jedhe namichi. Kabiraatiin fuudha bara kanaa bara maqaa isaatiin bitaa dhumate nagaatti amma ani warra shamarranii wannan gorsu keessattuu shamarran biyya arabaa
biyya arabaa an deemtaniif kaayyoodhaaf hojjettanii too biyya keessan galtanii jireenya mataa keessanii godhachuudhaaf. Amma gaafa biyya arabaa deemtanii too biyya arabaatitti dhiira araba keessa jiraatu booyfirendii qabattan saaxinii reeffaa bitadhaadhaa nutti illee miidiyaa irratti nutti maadhaa maatii keessaniin illee nagaa jedha. Afaan Nuun Oromooti. keessa sidaa hin ooluu jechaadha. Dhiira biyya arabaa jechuun akkas seexana akkas jechaadha. roobee. Afaan Oromooti. Namni Walumaa dhiisi. maaliif of ajjeestu obboleessoo isa ajjeestu kan bilibbaasa isa irratti fuudhe sana nama jaarsa keessan abbaa daa'imaa amma ani fattanii Meeshaa fi marra nama meeqa galee irratti fuudhe meeqa seenaa makiinaan garagalee nuun Wallaahi jedhan na of dhaggeeffadha. ajjeeste nuun jedhan mana fincaanitti uffanniste nuun jedhan soba kun hundu shamarreen isa biyya arabaa fannisuu deemtu qabdin ana jedhe fajjeessu hin galtee jiru. galtee Na bakka inni dhaggeeffadhu jirutti isa seenaa. fannistiniif isa Seenaa si wajjin. deeggarama bakka kanatti na dhaggeeffadhu. Warri Itoophiyaa keessa waliin ciiftanii zimbiloma zayitii waliin biyyee nyaadhaa sin konfii shafati. Warri zayitii waliin naquullee haqa godhatu kakkanaa kana. Kamma isii jaartii biyya ilmoo sadii afur irraa ergatee isii biyya namaa ergatee achi booda birri isiin daladdeemman ijaaratee birri isiitiin fuudhu kan argite galtee jennaa biiftiitiyya abbaa warraaki Qoricha. loon gitaa himu jettaan jala buutee na dhaggeeffadhu don qooro Akkas. loon gitaa himu jettaan jala Shamarri teenya buutee gowwaadha. dhagaarta Ofitti deebitee of walirraa ajjeestu banneerraa shamarri teenya. I miss you my baby minaamin jedha halkan takkatti jala bulii achi ol ka'iti distiidhaan wanti irra kaa'iti zayitii irra kaa'i habiibtiitti yakkutiitti naqi Zayitii afaan wuddiidha oromooti. kaa isaa fuuti. Zayitii nama Afaan hin Oromoo. qaban. Zayitii kushiina arabaa keessatti si waddaa turte isaa argite isaan qunciftaa jechuun akka dinnicha baddaa kanatti Jarana afaan oromoo. gara akkasii hundi Zayitii hin qabu soofaa jedha. baatte, zayitii soofaa Dhaggeeffadha. baatte Wallaahi. jechuudha. Irraa kuttee Din- jechuudha. Irraa kuttee as gubbaarratti fannistee fi biraa kutte. Wallaahi Morma na Ilaali, dhaggeeffadha. wallahi amma shamarran Mootummaan teenya hidhee gara nama akkasii hin akkasii qaban. sagalee Firoo. taanaaf. Shamarran gara Harka akkasii hin qaban jedha. harka deengadda irraa Shamarran gara kuttee akkasii hin qabanii. asallaa Garii Abdii lammoo keessatti wallahi numaa abdii dhiiraa dhiisi kana waan rabbi akkasii garaa nu haa abdii laaffisu. abdii waan akkasii dhiisi wanti akka dubartiin akka shamaraa wallahi akka shamaraa cakkaanyiin duniyaa tanarra hin jiru. Wanti akka Achiin isaanii kuttee garaa akka laafullee shamarri hin jiru kunnaa dhiisi. achi Numaa abdii numaa kunnaa qalbii haa shamarri kennu rabbiin. dubartii shamarri jabduudha dhugaa rabbi. Numaa qalbii haa kennu seenaa. Numaa qalbii haa kennu rabbiin numaa haa qajeelchu malee jarana wallahi gifiidha. Aduu maal qabu Biyya otoo keessa ana taa'ee ta'ee ishiin biyya kana keessa gubattee ta biraa jedheen sin fuudhaan agarsiisa iyyuu. mana si ijaareedha mana biraa itti agarsiisa. Hin rakkadheedhee birrii ishii liqeeffataa itti kennitee jarana rakkoo keessa ishii galchitee kaatee teetii fataa ittiin jiraatiin dhiifama naa godha obboleewwan kiyya kan dhiiraa yoo asirra jiraatte. dadhabbinni shamarran bira maaltu jira tokkoffaa laal isin biyya arabaa dhaxxanii waggaa dheeraa hojjettanii miti jireenya keessan keessatti dhiira akkamii akka fiddan beekuu qabdu jechaadha. Jireenyi keessan tan'umaatii ol fuutanii waliin jiraachuudha gammachuun lafa kanarraa jechaadha. Kanaaf taffiriizii godhattee deemtu surree hudduurraan gadi buufattee lapheen ishii jabaan hin taane ofitti harkisteeto ofiifis gubattee jireenya keetis allayyaa seessistaa jechaadha. Sijjammar dhiirri akka dhiiraa ta'uu qaba. Tokkoffaa nama gaachana sii ta'u, nama hojii hojjetu ta'uu qaba. Nama ijjannoo qabu ta'uu qaba. Nama si kabajuu, nama si jaalatu ta'uu qaba jechaadha. Si kabajnaan si jaalataa jechaadha. Dhiira akkasitti heerumi malee fafakkeessitu afaan hin dhufteetoo istee miira keessa si galchitee guyyaa tokko si waliin raftee maallaqa si harkaa fudhattee deemtu kana jala hin deemina. Takkumaayyuu filannoo keessanii rakkoo guddaan filannoo keessanii jechaadha shamarran bakkee kanatti Mucayyoon dadhabbina kun maal jette beektaa Roober? qabna. Halkan halkan jette galgala galgala yeroo hunda natti haasa'a jette sa'aatii dheeraa na wajjin haasa'a ganama riba ka'eetii birrii na arginaan jedha jette. Waggaa sadi guutuu birrii irraa nyaatee mucayyoo sun na bira dhufte jechuudha. Waggaa sadi guutuu birrii irraa nyaatee halkan halkan sa'a dheeraa natti haasa'a ganama dhufee birrii na argedha oon hin qabaanne illee biddireeffadhee tan hiriyoota kiyyaa kennaa amma hiriyoonni kiyyaa na salacha'ee jette. Waggaa sadi guutuu dalagdee fi mucaan amma bilookee biraa deeme. Sanuu mucaan wattaaddara. Naa gaafadhu innaan innaate sodaadhee biraa akkatti. Maraatti wattaaddara tan Wattaaddara. bool irratti si eega qosta nama. Wattaaddara jaalallee jechuun maal nani dubbisee innaan waasaappiin isaa irratti wattaaddara ta'ee nan maal kana dheera deebee gaafannaa wattaaddara naan jette oo achumatti fixadhaa lubboodheen keessaa Tokko dheengadda maal godhe beektaa jarman jira anis jarmanan jira jarman taa'eetti taaksii oofa mucaan tokko Dubaay keessatti ilaala dhaggeeffadhu taaksii oofa mucaan tokko immoo jarman keessa jira biyya jarmana si fida jedhee 8,000 irraa fuudhe birrii biyya Dubaay. Baatii 8tiif achii dhufeetoo akka carraan liivirran jira natti mate maqaa isaa naa ergin jedheen isatti sheer godhin jedheen jala taa'ee na dhaggeeffata sa'aatii 24 qofa sii kennee jira sa'aatii 24 keessatti maallaqa isaa hin deebisin ani isinii isisan jedheen sa'aatii 4 keessatti deebiseef
ija keenya fuulduratti jechaadha. Maaliif seerri seerra biyya kanatti akkaawuntii keetirratti bakka tokko birriin gallaan biyya kana darasanyii isa fuudhee poolisiitti kenninaan poolisiin osuma fuudhee too nama seeraan ala daddabarsaa jirte mana hidhaa galchee. Itoophiyaan seerra akkasiin jiru gaalobbo. Seerra akkasii Itoophiyaan seerra akkasiin jiru. Inni Dubaay jira mucaamme. Kan jiru Dubaay kun Itoophiyaa keessa jira wattaaddara kanaayyuu birrii waggaa 3 jalaa nyaate. Deebisee immoo mucayyoon waggaa 5 biyya Arabaa hojjettee mana ijaartee gaafa galuudha kaatu inni niitii fuudhee daa'ima 2 godhatee ishee eege. Mana ijaartee. Seenaa tokko isinitti hima. Seenaan kuni mucayyoo nan beeka jechuudha. Waggaa 3 biyya kana hojjettee gaafa asii galtu lafa bitee eegee hin galtee jechuudha. Lafa binnaan mana ijaarrachuu qabnaa waliin jedhanii deebitee Dubaay deemte. Dubaay deemtee gara waggaa 5 hojjettee manni ijaarame hin galte. Waggaa 4 hojjette malee hin galte. Manni ijaarame argitee meeshaan nu barbaachisa jennaan ammas deebitee Dubaay dhufte. Meeshaan manaa bitamee mucayyoo daa'ima qabu isaan mucayyoo barsiisaa isuma bira teessii waan hunda manuma deebitee galte sanitti deebite ammas. Meerii sagaleen kee marsaa lammaffaa jechuudha Dubaay. Oduma akkas jettu amma waggaa 4 hojjette meeshaan manaa guutame. Meerii damoo jooni torkii kiyya. Manni bareedee wanti hundi Niitorkii waan ittiin hojii dhuunfaa keenya. Meerii sagaleen kee ciccitaa araba. Turee nu bira gaa sagaleen kee ciccitaa araba. niitorkii sirreeffadha. Maal sagaleen kun jiru? Keessa jiraayi. Gimmaashan nu bira gaa gimmaashni hafe. Amma hin jiran. Ciccitaa jiran torkii keeti mee amma dubbadhu. Maammaduu hinduulaara innaa hinduulaara abboo arraba macaq jala kanaan nu godhaara nama. Bakka inni Duubaayitti deebitetti hafela. Bakka ishiin Duubaayitti deebitetti. Karaa Ishee amma jala jira cufnaa sagalee. jirraa. Ayyee deebitee